ayye waraanni Itoophiyaa kaaba jalqabee jabaatee fufee jira waraan kanaan gareen TPLF dura gulufuu jirti moggaallachuun mootummaan federaalaalleen tuma jiredha gareen TPLF illeen tumu dubbatan practically wanni akka miidiyaan nu qubqabnuun gareen TPLF dura dhiiba jiraachuu ragaan qabatamoon baajiru aalum kanaan magaal dasirraa kiiloomeetira 10 gadi argamtu borumeeda qabachuusiitti dubbatama waraan kan keessatti yakkooti jaboon hojjetama jiranii uummati Oromoo dhalattooti Oromoo hawalloo qubatan haala maamakee jiraachuu dubbatama sun qofaa miti loltooti Oromoo tabilxiginnaaf loluu jirtu akkuma gartan sunitti dudura garee TPLFitiin dudduuba immoo garee shiftaa faannoo jedhamuutiin dhumachuu jirti Oromoo waraan kanatti hin seeninaa irdeddeebiin gorsaa turre nu dhaga'u warri didachi deeme carra keessa rabbi midhaasi lammeessoo gareen TPLF yookaan irra guddaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga jajjabtuu dabarsee jira waraanallee mo'anne jirra magaalii ammachisan harka kenna baasuu dandeetta waan hin jirreef harka kennadha jechuu jira jechuudha akka Abiraam ibsatti duri sa'aatii 72 Finfinnee irra kennanii amma immoo Tigraay irraa sa'aatiin kennamuu jirti jechuudha dhuma irratti ammoo diviloomantii waraana Tigraayitiin yookaan oduu dabalata bahuu jirtuun mootummaan biltsiginnaa dirree waraana rukutuun magaala Maqalee aleeluu jira mootummaan karra xiyyeeffadhu warra iddoo leenjii waraana TPLFiitiif dabalataan ammoo bakki isaan meeshaa ittoo mishatan meeshaa itti midhaafatan jedha taatullee ammoo gareen TPLF uummati nagaa dhumachuu raga waliin dhiyeessuu jira waan kan dhaabbileen idil addunyaa morma jiru waraan Itoophiyaa jabaatee deemuu jira gareen Abiy Ahmad mo'anni jetti waraani dura deemuu jira bullee laallaa isin bakka jirtanitti turaa nu waraana hin xumurraa jedhu ergaan isaanii loltoota Itoophiyaatiin immoo harka kennadhaa jedhan waggaa tokko dura Finfinnee irraa harka kennadhaa jedhamaa ture amma Maqalee irraa harka kennadhaa video Dabratsiyoon opinion Dabrashatini Dabratsiyoon kenni keessa core pointiin isaa attract nu goote waan nu armaan dur dubbachaa turreetti Dabratsiyoon far realize nu goote jechuudha waraana kunag jalqab keessa waliin Oromoo gorsa turre Tigree gargaara biltsiginnaan gargaarina achan turre waraani kun dhimmi keessanii miti deemtanii nyaatamina ijoollee teessan achi argitanii ilmaan hiyyeessaa akka qoraanitti bobeessina jecha turre viidiyoo ilmaan Oromoo halkanii guyyaa boottu tagaa farmadeeman faarsanii achi dhaqxee ammaan tana taasisaa taa'uu jirtu kumaatamaan agarree dhugaan nutti himni sun kaawumati Oromoo nu dhaga'u dide deemsise practical argine tokko suniif gamman lammeessoo kaayoo waraanichaati waan Dabratsiyoon jedhan keessa point isa bakka furii qoode dubbachuu barbaada kajal qaba kaayoo waraana yoo ibsu Dabratsiyoon kaayoo waraan kana nuuf finxaaliyyaa maaraatii fi ijoo jiraachuu dhabuutii jedhe nuun lamaan yookaan Tigraay balleessanii yookaan jiraannee akka sabaa jiraanna kaayoo lamaanii loluu jirraadha kaayoo jiraachuu dhabuuf nuuf kaayoo jiraachuu dhabuuf Amaaraaf isan ammoo maaliif keessa dhumattanii gaafiin suneen gaafatamti directly Oromoof gaafatamte jechuudha Oromoon sumuun garaqaa qixxa shaayii burcuqqoo tokkootii fi cabqixxaa waraan kaaf kan keessaa wanni inni qabin jirtu jechuudha achirra dhuftee ilmaan kumaatamaan boojanii itti taphachuu jiran ilmaan kumaatamaan nyaatama jirtu ilmaan Oromooti jechuudha kanaafuu waan isan hin dhibin keessa seentanii baduu jirtanii dhaabadhaa laalaa jedhan isan geetti yaadhumattanii nam fixuu yaa'u nu dadhabsiifte dargaggooti silaman barumsaatti ergan isan nu bira erganii rasaas kennaan dhumuu jirtanii dhaabadhaaf laalaa jedha kun waan midhaaddu lammeessoo waraani xumuramuu nutti him Dabratsiyoon gamma waraani xumurachuu gareen Tigraay nutti him gareen irdeddeebiin junta barbadeessuu doog amadi goonee nuun jette Abiy Ahmad fa'a duqqeet ነው ከዚህ በኋላ መሰብሰብ አይቻልም TPLF የኢትዮጵያ ጥላት ሊሆን አይችልም ራያን ገሌ ሚሶማን ጁንታ ደበምሲሴ ስርብ ሐስርብ መቀሌም በሻሸታት ኸኑንጀድ ሙርነቢ አህመድ ማለ ሙርኒ ትግራይ ቲሚት ትግራይ ወሲን አማን ተነካን ጀተ ወራኒ ኸትፉፌ አገነለ ገና ወጋውልዴ ምታቴ ወሪሌኒ ሶበነ ኮቲ ከገልቹ ደንዴ ኑ ኡጂንቴን ሚዲያ ረት ኡጂን ሚዲያ ዱጋይሙ ጅራይቾ አገማት ተሞ ገሬን TPLF ወራኒ ጥሙራሜ ኑ እንጀን ወርኩ ወራኒ ጥሙራሙ ደብረጽዮን ያዩ ዱባት ወራኒ ጥሙራሜ አካንቶልቻ አይደ ቃም ሰዲ አጃጅ ደበርት ቃሚ ጀልቀባ ወሪ ወራኒ ሁን ድም ከሰኒን ታይን ሁን ኦሮሞፍ ጀዳሜ ከሰ ገላይ ወራኒ ሁን ሰኒን ላለቱ ወሪ አሞ ኡመቲ ነጋ መጋሎት አክደሴፍ ኮምቦልቻ ሄጅርተን ኢሰንቲን ቡኑ ቀበኝ ከሰኒን ትንዱ ማን ከሰኑ ትንዱ ካስና ኢሶዳቲና ቡርጁጃይና ቀበኝ ከሰማላኔ ገዳጀን ኸሰዴሶ ራያቲስ ቢያት erga ኡሚ ኡመታየ ሰንጋዬ አኩምበረተ ልቡን ኦሎ በርባደን ወታደሮት ከ ይኻል ልቶት ከነተርክ ከነዳ ታው ባናንኛ ተምተኒ ዋንጀር ደበርቴጆ ኸሰዴሶ አሞ ማል ጀዴ ergaan inni dabars
moot uumati biyyi Itoophiyaa cufa erga dabarte. Gareen tunini garee Itoophiyaa bakka buutuu miti konstituushinii diigdee uumati biyyattii balleessuuf karoo keeyyatti jirti. Garee tan bakki isiin jirtu diigaa jedhan ajaja dabarsan. Diiga jechuun amma Tigreen ammeegii magaalota qabatu kan cufa keessatti garee biltsiginnaa yookaan bulchiinsa biltsiginnaa diigdee ofiin bulchuu jirti jechuudha. Uumati dhibiilee erga dabarsuuti. Afreessoon mariin dhugaaf biyyoo mariin dhugaa yookaan haqa buusuun karaa qaati yoo argam yoo qaamni walaba tolch ammallee karaan isaanii banu dubbattee jechuudha. TPLF xumuruu waraabaa labsite biltsiginnaan ammoo miidiyaa EBC waaltaaf afaana fatiivumte intana dobante noo laaltan mo'achuu nutti muu jira. Responsibility yookiin gaafatamummaa hojii wal qabsiisee gareen TPLF tuni kaleessa yakkamtuullee yoo taate wanni har'a itti jirtu garee baay'ee responsible taate keessumaa murnaama biyya bulchaa jirtu tana caala responsible kan taate ka nageenya naannoo waraanaa keessumaa blookii waraanaatiif baay'ee dhimamanii akka jiran hedduu irraa hubachuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf amma dasee keessa har'a yoo taankii dhukaasan argee ture har'a viidiyoo argee ture wallahi ijoolleen gadhiifte warrumti biltsiginnaa kunneen. Ka jechaa jiran warri kuni waraana gara magaalaa fiduu barbaadu. Dabratsiyoon ibsa isaa keessatti waraana magaala keessaan barbaannu magaalonni keessan akka diigaman barbaadu jedhe. Isaanis kaleessa ka gochaa turan maqalee gadhiisanii kan ba'an ummati akka miidhamne magaalli akka hin diigamneef. Oppositely yoo laaltu immoo mootummaan biltsiginnaa dhaqee har'a xiyyaaraan magaalaa maqalee haleelu fa'a argita. Eenyutu irra responsible eenyutu biyya san keessatti amma gareentu shororkeessitoota jedhamanii paarlaamaa Itoophiyaatiin labsamanii jiran. Garuu eenyu shororkeessaanii bira qabdee olaaltu jechuudha. Tokko kabiraa waraanni xumuramuusaa maayin wanni akeekuu kan jedhu kaasuu barbaadin. Naannoo walloo kuni siyaasa Itoophiyaa keessatti waggootaaf center of gravity yookiin bakkee bu'uuraa bakkee murteessaa waraanaa military advantagein itti argamudha jedhama. Topograafii isaarraa kaatee dhiyeenya Finfinneetti qaburraa kaatee akka naannoo Amaaraatti immoo seentarii biizinasii qabeenya guddaa naannoo Amaaraa harka 70 yookiin giddugala daldalaa fi biizinasii naannoo Amaaraa waan taateef waraanni achitti dhumakaa jedhu gari caalaan namoota irraa dubbataa jiru namoonni beektoti siyaasaa seenarraayis waan amma lafarratti deemarraa jirurraa kaasee jechuudha. Kabiraa waraanni xumuramuusaa kan agarsiisu waraanni mootummaa diigamuusaati. Waraanni mootummaa diigamee gareen Abiy Ahmad faanoo milishaa humna leenjiin biyya keessaa fi biyya alaa walitti komaandii tokko jalatti akkamitti ajajamanii akka waraananu gaafii keessa gaafii guguddoo kan kaasuu danda'u waan sitti agarsiisu akka sanaan lolamaa jira. Guutumatti waraanni Abiy diigamuusaa kan agarsiisu baay'eedha. Deeyilii immoo booji'amtooti ka jedhaa jiran waraanni diigamuusaati ka himaa jiran. Deeyilii gatii kaffalaa akka jiru waraanni Abiy Ahmad irra caalaan immoo waraanni bittinnaa akka jiru wanni kaasaa jiran ni jira. Kabiraa hariiroo alaa jarri tolfataa jirtu wajjin wal qabatee waraanni kun dhumarra ga'uusaa waan agarsiisu baay'eetu jira. Sanarraa ka'anii waraanni dhumaa jira ka jedhu naareetiivii akkasii dhagaa jirra jechuudha. Responsibility ka jettaniin itti fayyadha. Am development waraan kaabaatii wal qabsiifna toopikiin keenya kasee suniin irraa somna waan jalqabdaniif waan taateef responsibility kan sun irra dubbannee am waraanii kaabaa sadarkaa kan gubbaa jiru waan jennuun xumurra. Responsibility odhanii jaarmiyaan tokko kan gareen tokko akka garee yoo taate responsibility garee qabdi mootummaan akka mootummaa yoo jiraatu responsibility yookaan itti gaafatamummaa mootummaa qaba. Gareen TPLF fi garee Abiy Ahmad wal bir qabde laalte responsibility fudhachuuf iyyuu gareen Abiy Ahmad institution hin qabdu. Nam tokkotti irrii bahee ganame waraan bobbaasaa waraan galchaa abba fedhuma abba fedhaasa injurtu jechuudha. There is no government. Adoo government hin jiraate waggaa sadeen dabre keessa responsibility jechuudha iyyuu gara Abiy Ahmad irra kaasuu hin dandeenyu jechuudha. Gareeni hidhama mandaati baaftee rashantu. Hawwati biyya kumaatamaan ijjeesee agamma waggaa sadii Itoophiyaa keessatti waggaa sadii lakkoofsi nam dhumatee amma waaqa beeka. Tak responsibility fudhattee beekti. Responsibility readiness fudhachuuf illee kaapasitii sun hin qabdu. Akka gareettuu hin jirta diigamte. Kanaafuu namichi tokkotti riba ka'ee wataandarii kuta 70 tokko waraan labsaa, waraan bobbaasaa, waraan baqatee galee, waraan dhibi labsaa. Kanaafuu Itoophiyaan maraan martu akkana kee jirtee jiru. TPLF diin Oromooti. Ammallee walitti naraaram. Dhugatan uummata Oromooti mufeen. TPLF ammallee Oromoo walitti naraaram. Waraanni bilisummaa Oromoo illee kan jechaa turu sun. Walitti naraaramne amma immoo siyaasa keessatti akka taphatanii jira. Waan jira waliin taphanne duubirra yoo walii galle waldhaan karoora akkasii jira malee TPLF ammallee walitti naraaram. Yakka waggaa 27 tolchiteef itti gaafatamti ka gaafatamtan bu'een waliin. OPDO waliin. Oromoon kophaa fi TPLF waan gaafatin qabu. Oromoon kophaa fi TPLF waan gaafatin qabu. Oromoon qottoo ergitee
Abiyyi Ahmad fa ergita abiyyi nam ficciseet malee dhagaa darbattee Boorana namni jeem dhagaa darbattee Wallagga namni jeem ha ergani namni jeesa tur opdiu ammallee gubba jirtu sunu bachuu qabnaacho haala meesoo hayo waraan kaayotiif waraanii kan qabne lolamuu jira Itoophiyaa keessatti TPLF jiraachuu dhabuuf loluu jirti gareen Abiyyi Ahmad hiika loltuuf hin